What happened? What's up? All my bultins naga. Afaan Oromoo dubbatami, ani Oromoo dajetami. Jaboo fi fiidaa gadi taayi, abbaa kee torbaan na lakaayi. All my bultins naga yooyya, babaaroo fafayya. Naga fayya qabdu. Inni hoo waggaa tokkoo fi ol achi ol. Badeen ture ji'a sagal akkasnatti fakkaata. Badeen ture amma deebi'eedha. Waan argitee kan duraa waalaikum assalam kan duraa namoota wareegamtoota amma yoonaa kafalaa jiranii fi kafalaa as gahan hunda isaanii rabba araaramuu fi jennataa ani rabba qanansiisu jenna. Ammas hin dhaabbatu. Warri karaan keessan karaa kana hordofaa jirtan hundi keessanuu namni saba kanaaf aga saba kanaa darbutti inni hiriirraa hadhaa kamiinuu ni dhandhamna warri jettan hundi keessanuu akka bor isin ga'u abdiin qabaa. Homaa shakkiin hin jiru. Homaa shakkiin hin jiru. Abdadhaa sana. Du'a abdadhaa. Kabiraa. Tole. Gaafa duraani isinitti haasaa ture kana yeroo hundaan hin baay'isaanii. Maaliif akka ta'e hin beeku. Egaa kana naaf galee isiniif galuu didee jedheeti illee miti. Garuu dhugaa jirtu an amma yoonaatti jaarmiyaa tokko qabadhee isan keessa jirullee qeequun nimne. Maaliif ka'iisa kiyyatu hirkoon kiyya guddaan ummata Oromooti. Ummata Oromoo keessaan ba'e. Ani golgaa dhaabaa golgaa jaarmiyaa utuun ta'in golgaa saba kanaa ta'uun qabaattan of amana. Kanaafan lakkisaa coroortanii wal jalan galinaa jedhanii ture. Ilaal. Lakkisaa ani galee sin deebi'aa sinitti beemiti. Lakkisaa wal coroortanii wal jalan galinaa aktivistoota argitee reediyoodha, miidiyaadha, hooggantoota, jaarmiyaadha, sirbitoota. Buqqa'ee galeen. Hingaabbuuf teessanii jedhaan ture. Hingaabbuuf teessanii jedhaan ture. Namni argitee kana keessaa hafe ittaan haftee fi eenyunni tasfaa eenyunni gaa kan akkas waa barreessu wayyoo duuti si haa irraanfatu. Eenyu araarsa. Tsaggaa'ee araarsa. Jara lamaan qofa tafe ciniinnate. Ammas artistoota keessaa Daawuteen jaarsummaan itti dhannee gali jennaan didde. Ilaaliga. Ani gaafa ijoolleen haa galtu jedhan sanallee ijoolleen haa galtu gaarii. Ammoo dura dhageesse isa isin hirka ga'ee fi waan hunda qopheessaa kennaa fi jedhee lammaafa itti himaan ture. Oppiidiyoon duraanuu argite jireenya sii guutuu afaan bantee gurrarra rafti. Jireenya sii guutuu annan beekaban ilaa zalaalam argitee jarri kun dhiqamullee hin qulqullaani akka shinfillaati jedhaan ture. Akka shinfillaan argitee xaaffee jedhanii kan walitti dadachaatu akka wayaatti walirra dadachaatu. Yoo akkam dhixxe bisaan danfaatti natte hin baatu dhoqqeen walumaan affeelamtee alaas hagi tokko keessuma jira jechuudha. Nyaata sii keessa hagi tokko numa jira. So akkasii lakkisaa jarana hin amanina jedhaan ture. Abiyyiin gaafa duraas gaafa argitee jarri hundi jedhani abiyyiin deggeraayin jedhaa ture gaafa lammaa fi abiyyiin wal dorgomsiisan. Garuu jara hundayyuu jaatamaa ol hin kenninaayi dhibbatti hin kenninaa hin faarsinaa jedhaan ture.
namni mudhii hidhatee faarsaa ture argite angaafas morma himaan ture soo amma akkam taatan warri achi garagaltanii xiiqiidhaaf argite xiiqii annan beekalaan namoota argite xiiqiidhaaf nama hiriirsanii kunooma waraana galaa jira baalee keessa jedhani xiiqiidhaaf isini opidio yeroo sana teesseeti jetti arraba sinitti baasaatti nin beekaan kan nin beeka maaliif ihaadigin turani jarri kun ihaadigi waggaa 30 ka bulchaa jiru jara kan jarri kun akkamitti akka lola hawaasa keessa facaasan akkamitti namoota biyya alaa kaa'anii nu arrabsiisaa turan akkamitti kutaa fi kutaa wal lolchiisaa turan akkamitti amantii walitti kaasaa turan abiyyi hojjetaa ture miti kanaan dura jimma irratti hojjetanii ban mallasii wajjin jimma irratti hojjetanii jimmaan argitee masgidii fi cherchiin 200 ol gubannaan araara ta'ee dhaqe araarsuu ta'ee araarsaa dhageesse araarsaa ta'ee jimma dhaqe jechuudha jimma aggaaroodhaan qabee aga jimma argitee bongaa tobbaa guutuu kanarra deemee araarsaa ture soo amma miti jarri kun yeroo warra kanaan taphattu namni tokko wal qoodee as taa'eeti wal inni kaan biyyatti gala jennaan corooranii akka jiru warri nama dhaga'uun jiru aktivistooti namne sirbitooti namne akka jiruun amma wala caaluu dabaladhu namni hundi argite bilisoomnee jedhaa turan jawaarillee dabaladhu meereega bilisoomuun halkan marfamuudha dhageesse halkan inni argite inni in dubbanne ani amma sabbaa ajjeese nama fixe beeka kanuma amaaraa baardaaritti waan ta'e oromoo keessatti jaarmiyaa oromoo keessatti